Qimamochi mana madaami obsitu amara jirtu jirre jedhaati gubaa keessa jirtan san itti seeqadhaati seeqaan dabarsa dhugaa rabbii jabeenyi yoo bifa qabaate shamarran mana madaamii keessa jirtu fakkaata dhugaan jiru kana kingi shamarran biyya arabaa dhugaa rabbii jabduu akka sibiila wallahi warroonni shamarran biyya arabaa tuttuutan dhugaa rabbii waliif gayyaana araboota shamarran biyya arabaa keessa jirtu xiqqaachuu shamarran ummaan xiqqaachuu hin qabdu jechuudha. Barba katanya buutee bara hojjechaa jirti dhiiraa hojjetee sila dubartii gargaareenaan dubartiin bar hojjettee dhiira gargaaraa jirti yeroo ammaan tanaa kana keessatti. Akkanatti nama arga namni beeku jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtutti nageenyi isiniif haa baay'atu isiniin jecha. Egaa ammoo warroon chaanaala kiyyaaf haaraa taatan sabiskiraabii godhaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf obboleessa keenya kana galaafifachuu dhufe akkasuma immoo dhugaa isaa jedhe gubataa marqaa nama gubate argaa jedhamte akkasitti yoo dogorbaadhe inna nama biyya arabaa jirutu nama arga malee namni biyya keessa jiru yookiin immoo namni biroo nama arguu hin danda'u maaliif akkaataa keessa jirru dhuguma isaa jedhe kama dhugaa jirbate mucaan jechuudha kan dhiirri nu nyaachisu hojjetee nu nyaachisu malee nuti nyaachifna hojjifne jechuudha isaaniyyuu misgaana hin qabne isaanuu humna keenya nyaatanii isaanuu immoo misgaan hin jiru jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf maaliif yeroo baay'ee akka isaan ijoollee keenyarraa ijoolleen qarshii nyaatanii bilookii godhanii isi fuuna jedhanii laatanii taalanii akkasitti qarshii irraa nyaatanii booda immoo hin fuudhanilleedha qarshii isa nyaatanii ofii isaaniitii bilookii godhu jechuudha hedduutu akka humna keenya yookiin dafqa keenya nyaachuudhaaf namoota baay'eetu tattaafata dhugaasaa jedhe mucaan jechuudha waanuma dhugaa dubbate jechuudha galatooma obboleessa keenya eebbifame dhuguma jedhe ammaan booda tuqamuun hin jirtu eessatti tuqamna silaa dhugaa ofirratti ilaaluun hin jiru dhugaa rabbii dubbachuu keessaa shamarran biyya ormaa jirru hundi keenyayyuu qimamochi mana madaame qimamuma jechuudha waxii tokko yoo qimameen keessaa ittiin goone mi'aawu akkasan jechuudha nutillee yoo waan tokko keessaa dhabamne mi'aawnu jechuudha kanaaf nuti qimamiidha jechuudha kanaaf immoo akkuma obboleessi keenya jedheeyyuu wanti ijoollee shamarranii baattee deemtu dhugaa rabbii jechuudha wanni shamarran kun baannee deemnu biyya arabaa kana keessatti baannee deemnu harreen baattee deemtu dhugaa rabbii baattee deemtu jechuudha fedhaa meeqa baannee deemnu waa hunda dandeenyuun shamarran biyya ormaati bara dhugaa rabbii jechuudha waa hunda dandeenye hirriiba keenya dhabne nyaata keenya dhabne uffannee osoo akka namaa hin bashannane siqaayii meeqa garree namni dhugaa rabbii jechuudha gaafa biyya keessa jirru wanni hundumtuu nutti fakkaatu maaliif beektanii haadha ofii biraa baanaa haadha ofii biraa nyaannee baanaa haadha keenya biraa nyaannee baanaa waan barbaanne akka barbaannetti uffannee fataa jennee gallaa wanti assaabnu hin jiru wanni yaadnu hin jiru sa'aatii barbaanne rafnaa sa'aatii barbaanne kaanaa hin hojjennu dhugaa dubbachuuf jechuudha garuu gaafa biyya ormaa dhuftu si dhukkubullee haadha kee bira ciistaa haati keessi wajjiniin makaraa sagaragarti garuu biyya kana keessatti nu dhukkube jettanii ciistanii beektani nu dhukkube jettanii tumamee guyyaa takka hojii dhabdanii ciistanii beektu beektan hundumti keenya iyyuu hin beeknu jechuudha erga biyya kanaa baane inuma hojjenna guyyaa takka boqonnaa hin qabnu inuma hojjenna gaafa nu dhukkubellee dhukkubbii keenya kana hoo dugda hidhannee hojjenna jechuudha ijoollee hunda keessan hin beektan keessattuu immoo shamarran ji'a wanta nu rakkisu baay'eetu jira innaa ji'aan kana kan rakkannu akkasitti cinqamtanii keessattuu ijoolleen akkasitti cinqamtanii yeroo baay'ee hin beekna keessattuu jechuudha ijoolleen hojii isinitti baatee cinqamtanii jirtanii yeroo hojiin keessa isinitti dhufu yeroo hojiin dhukka malee isinitti baatee isin cinquun jiru yeroo san isin dhukkubu sirriitti malee isin dhukkuba dhugaa waaqa jechuudha maaliif waan beeknuuf jechuudha nuti hundi keenyaa dubartiidha dubartiin hin beekti tibba immoo hojiin hin jirre xinnoo ishee sitti bakka xiqqoo ishee sitti furaa jechuudha tibba hojii sitti hin ba'an ji'a hojii sitti hin ba'an xiqqoo ishee humaan jedhu ogas hundas dhukku
tibboo hojiin keessatti baa'ate immoo baay'ee nama dhukkuba. Laalaame ijoollee fe'aa kana hunda baanee deemna. Dhugaa rabbii jechuudha. Ani waan biraan jedhu osuma dubartoota hunda ishii waaqayyumti. Dhugaa waaqayyumti akkuma jiru jannata sinaa galchu. Dhugaa rabbii jannata galaa dubartiin. Dhugaa rabbii jechuudha. Cinqii baay'ee keessa dabartanii. Bu'aa bayii hedduu keessa dabartanii. Isumaanuu ciisne dadhabne osoo hin jedhin hojjennee dafqinee finnee isaanummoo dhiirri dafqa keenya nyaachuuf kan ija babaasee nu eegu meeqatu jira. Kan ija babaasee immoo birrii keefis ta'u kan halkanii guyyaa hirriba dhabee si jana jennu meeqatu jira. Dhugaa rabbii jechuudha. Rabbi amma sabaa seetanii bara. Dhugaa rabbii obboloota koo jechuudha. Meeqatu jira ijoollee mi'aam. Silaa amma birrii dubartii fa'aa nyaatanii namni birrii dubartii hojjettee dubartii irraa nyaatu inni sun dubartiin gahu. Dhugaa rabbii sin jedha dhiirri dubartii irraa nyaatu dhiirri dubartii irraa qarshii nyaattu dubartiidhaa hin geessu ishiin jechuudha. Maaliif ilmi dhiiraa silaa ilma dhiiraa illee hoo nyaate bareeda garuu ilmi dhiiraa dubartii irraa nyaata jechuun qarshii ishee nyaata jechuun inni dubartiidhaa gadi homaa hojjetee dalagatee hin jiraatu sijammar jechuudha. Dhiirri dubartii irraa qarshii nyaattu bultiidhaaf illee hin taatu sun. Maaliif ofiishiitiif qarshii keessi eeggatti maal bultii si taatifatama ani dhiiruma qarshii namaa ergi jedhu kana jechuudha. Ani kana ajaa'ibu ijoolleen keenya illee yeroo tokko kan nama ajaa'ibdani dhiirri qarshii naa ergisiin jedhu suni amma inni naa fuudhattee qarshiitti ergitaati. Maaliif qarshiitti ergita silaa inni iyyuu qabeenya iyyuu hin qabuufuu si fuudhu bara. Hin qabuufuu maalitti si fuudha keetti si fuudhu waan ta'eef irraan gortu ati. Dhiira jechuun dhiirri bultiidhaaf si barbaadu akkasuma immoo dhiirri hojjetu dhiirri kaayyoo qabu qarshii sin barbaadu abaddan. Maaliif bultii qofaaf si barbaada jechuudha. Kanaafiyyuu dhiiratti qarshii ergitanii hin heerumina. Rabbi namas hin jedhan heerumina arsaqatti jettanii. Akkasuma immoo dhiirri dafqa dubartii nyaatu dubartii sanuun ga'uun. Inni akka dubartiidhaa gadi ta'e. Akka dubartiidhaa gadi ta'e itti ilaala. Anas jedhu dhuguma. Kanaaf obboleewwan koo nuti akkuma mucaan jedhu iyyuu nuti namoonni mana madaame kun nama beekutu namaa barga jechuudha. Ijoollee mucaan tokkollee dheengadda maal jedhee ani osoo dubartoota kana dubartii arabaa bira hojjedheen guyyaa halkan takka hin hojjedhu waan isheen namaan jettu jedhe. Dhugumaa barra hin danda'an. As fidi, saffidi, achi fuudhi, as fidi, kana fidi jetti bakka jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Hedduutu akkasii garramama jechuudha waan isaanii jechuudha. Garuu ijoolleen dhiiraa kan cinqatanii hojjetanii bara. Dhuguma isaanii jedhanii cinqanii hojjetanii maaliif nuti amma isaan amma guyyaa bichaa hojjetu malee galgalli hin hojjetan jechuudha warra dhiiraa. Bakka fataa jedhanii jiraatu. As jamar immoo dhiirri akka dubartii kanatti nama jechuudha. Wayyoo dubartii immoo badduudha keessattuu dubartii arabaa jechuudha. Kanaaf achuma teechi fi ishiitii margaafattee luka kana of jala xalafteetu achuma teechiti. Kanaaf saffiidhi kanaaf achi godhi as godhi gatti. Waan ishiin machiin kaatu dhugaa rabbi achiin kaatu jechuudha. Innaa akkasii hin jira boloota goyi. Kanaaf dubartiin waa hunda dandeessuudha. Walumaa galatti dubartiin keessattuu dubartiin shamarran biyyaarmaa waa hunda dandeessuudha. Waaqayyoon umrii keessa isiniif haa eebisu waan biraa waan jedhu qabu. Isiniin jechuun jaaladha obboloota kooyi warroon immoo chaanaala kiyyaa faaraa taatanii sabskraabii gochaa maatii ta'a. Warri taatan immoo galatooma. Akkasuma immoo yaada qeeqa qabaatan koomentii irratti barreessuun nagatina isiniin jaaladha isiniin kabaja. Har'a maal haasoftee jechuun keessa inaalu jechuun kalaas waanuma jiru naasa egaa bakka innaa mucaa waa'ee mucaa irra kaastan haasa'uu dhaqee kana hunda jechuudha. Bye bye isiniin jaaladha ishee hunda keessanuu laayikii naa godhaa.